Akkam jirtan? Kun yaada ijoo biizinesii hojjechuuf nu gargaaranidha. Egaa yaada ijoo biizinesii hojjechuuf nu gargaaran keessatti barbaachisummaa guddaa yaaduu kan wajjin ilaallu ta'a. Egaa tokkoffaa irratti barbaachisummaa guddaa yaaduu hubannoodhaan yaaduu akka jalqabnu nu taasisa. Hubannoodhaan yaaduu akka jalqabnu. Egaa namni tokko waan kamuu raawwachuudhaaf jalqaba irratti yookaan first step inni ta'e yaadudha. Egaa yeroo yaadnu kan hubannoodhaan kallattii abshaalummaa qabuun kallattii itti milkaa'ina bira ga'uu dandeenyuun kallattii saniin yaaduu jalqabuun barbaachisaadha. Inni itti aansu lammaffaa irratti yaada waliin guddatan yookaan akkamitti akka guddachuu dandeenyu ol fageessanii yaaduun yaada sadarkaa olaanaa irra akka geenyu nu taasisudha. Egaa yaada ol guddisanii yaaduu think big isa jedhame kan yookaan dream big akka jedhamutti isa guddaa yaaduun isa guddaa bira akka geenyu. Egaa namni guddisee hawwu namni guddisee barbaadu guddisee akka argatu akkasumatti guddisanii yaaduun yookaan yaada waliin guddatan akkuma ol fageessitanii yaaddaniin sadarkaa olaanaa irra geessuu jechuudha. Yaaduudhaan wanta gara fuulduraatti hojjechuu feenu boca amalaa fi bifa isaa sammuu keessatti kaasa. Kun immoo cimnee akka hojjennu nu taasisa jechuudha. Egaa sadaffaa irratti yaaduudhaan wanta gara fuulduraatti hojjechuu feenu boca amalaa fi bifa isaa sammuu keessatti kaasa. Kun immoo cimnee akka hojjennu nu taasisa. Yoo danda'ame isa sammuu keessatti ka'e kan waraqaa irratti galmeessuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa yeroo kana yaadnu gufuuwwan waan guddaa yaaduu irraa nama dhowwan hedduun isaanii ni jiru. Waan guddaa kan akka hin yaadneef akka galmaan hin geenyeef wantoonni nu taasisan hedduun isaanii ni jiru. Fakkeenyaaf rakkoolee fi dhiphina keessaa bahuu dhiisuu. Egaa rakkoolee fi dhiphina keessaa bahuu dhiisuu. Fakkeenyaaf haala naannoo keessatti guddannu yookaan environmentii nu jirru irratti oduu miidiyaa dhageenyu irratti yookaan haala nageenya naannoo keenya jiru irratti walumaa galatti wantoonni naannoo keenya jiran rakkoolee adda addaaf dhiphina keessa akka hin baane hedduu isaa qabatanii dhufan. Egaa nutis teenyee isaanuma namoota rakkoo kana qaban wajjin rakkina kana odeessina yoo ta'e isa kun amaleeffannaa taanee waan guddaa yaaduu akka hin dandeenyeef yookaan galma guddaa akka hin horanneef asumatti abdii kunneen namoota wajjin teenyee akka odeessinuuf kan taasisan poolitikaa, waa'ee nageenya naannoo keenyaa, waa'ee qaala'insa jireenyaa kanneen kana fakkaatan odeessuudhaan yeroo keenya dabarsina yoo ta'e galma barbaanne sana bira ga'uu akka hin dandeenye guddaa galmeessuu akka hin dandeenye kan nu taasisan. Inni lammaffaa irratti kayyoo yookaan guddaa yaadurraa wantoonni gufuu namatti ta'an wanta tokko aadaa godhachuudha jechuudha. Wanta tokko aadaa godhachuudha. Egaa irra deddeebinee aadaa godhachuu jechuun fakkeenyaaf adda aktiif ta'uu jechuudha. Wantoota hin barbaachisneen amaleeffamuu yookaan akka araadaatti qabamuu kunniin guddaa yaaduu biraa akka kun hambisanii. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo hundumaayyuu TV ilaalee yeroo isa guba yoo ta'e kan irra deddeebi'ee yeroo hunda tiktookii yeroo hunda feesbuukii yookaan wanta wayiitiin amaleeffamee araada gadhee itti ta'ee achi keessatti kufa yoo ta'e galma guddaa qabaatee isaaf hojjechuu garasitti fiiguu akka hin dandeenye kan isa taasisudha jechuudha. Inni kan biraa sadaffaa irratti wantoota faayidaa homaatu hin qabneen biizii ta'udha. Yookaan sorumaa homaa faayidaa hin qabu garuu yeroo itti gubuudhaaf akkasumaan callisnee yeroo keenya kan irratti balleessuun waan guddaa akka hin yaadne keessa keenya yookaan dandeettii keessa keenya qabatee jiru ogummaa keenya akka hin xiinxalle akka hin madaalle kan nu taasisu isa kana jechuudha. Egaa inni kun araada baay'eedha. Namoonni hedduun isaanii osoo hin beekin guyyaa guutuu biyyi ta'anii oolu waa'ee isaanii yeroo yaadan waa'ee guddaa yookaan abjuu isaanii isa boru galmaan ga'uu barbaadaniif yeroo kennan akka hin yaadne isaan kan taasisu waan isa araada nama qabsiisee yookaan kaayyoo irraa nama faallessu gufuu isa jabaadha jechuudha. Inni kan biraa gufuun inni jabaan yookaan inni ijoon namoota baay'ee karaatti hambise kaayyoo dhabuudha. Egaa kaayyoo dhabuun namni kaayyoo hin qabne eessa gaha? Egaa eessayyuu gahuu hin danda'u. Namni tokko jalqaba isaa irratti ka'umsa isaa eessayyuu ta'uu danda'a. Ga'umsi isaa garuu isa katabame ta'uu qaba. Isa katabame. Egaa deemsa isaa gaafa sirreeffate kaayyoo gaafa qabu iddoo tokko ga'uudhaaf yoo isa abjoote wanni inni hin raawwanneef hin jiru. Egaa obboleewwan lamaan tapha tokko taphatan ture yeroo daa'imummaa isaaniitti obboleettii ishee xiqqishuun akka doktaraatti obboleettii ishee guddaan immoo akka narsiitti taphachaa turte. Egaa waggoonni darbanii gaafa darban obboleettii xiqqishuun akkuma ijoollummaa ishee gaafa taphattu doktora obboleettii ishee guddoon immoo akkuma gaafa ijoollummaa ishee taphatte narsii taati. Egaa
kaayyoo qabaachuun yookaan abjuu sammuu keenya keessatti isa hawwine ijoollummaa keenya haa ta'u yaada keenya keessatti inni qabanne dhugoomee kan itti arginudha jechuudha. Kanaaf guddaa yaaduu kan ta'an. Kanaaf kaayyoo qabaachuun guddaa yaaduu keenya akka galmaan geenyu yoo taasisu, kaayyoo dhabuun immoo eessayyuu akka hin geenye namoota naannoo keenyaa yookaan environmentii keenya keessatti hafan wajjin akka hafnu kan nu taasisudha jechuudha. Inni kan itti aanu yookaan inni gufuu ta'an keessaa fedhii guuttachuu keessatti daangaa darbu. Fakkeenyaaf namni tokko alkoolii dhuga yoo ta'e alkoolii sana hamma malee, namni tokko TV daawwata yoo ta'e hamma malee, ispoortii kuwaasii ilaala yoo ta'e hamma malee, isa raawwatu hundumaayyuu to'annoo isaa malee akkasumaan fedhii isaa duuka deemuudhaan isa keessatti kufee hafa yoo ta'e ammas kaayyoo yaade galma barbaade bira akka hin geenye kan isa taasisu isa kanaadha jechuudha. Egaa isaan kunniin gufuuwwan waan guddaa yaaduu irraa nama dhoowwan yookaan gufuuwwan galma guddaa bira gahuu irraa nama deebisan akka ta'anidha. Karaaleen waan guddaa yaaduu itti dagaagsinu immoo egaa gufuuwwan kunniin eega jiraatanii karaaleen gufuuwwan kana immoo ittiin balleessinee waan guddaa yaaduu itti dagaagsuu dandeenyu maaliin yoo jenne, tokko akka addaatti waa ilaalu. Akka addaatti fakkeenyaaf namoonni baay'een isaanii rakkoo naannoo isaanii keessa jiru hundaaf yeroo dhiphatan, ati garuu rakkoolee naannoo kee keessa jiran kanaaf furmaata yaadu. Akka addaatti kallattii namoonni hundi yookaan hawaasni hundi itti yaadu osoo hin ta'in kallattii adda ta'een kallattii itti biizinasii jijjiiramuu danda'u. Fakkeenyaaf namoonni waa'ee shunkurtii naannoo isaaniitti gaafa jeeqamanii naannoo shunkurtiin itti salphaa ta'e yookaan naannoo itti shunkurtiin rikaashee ta'e shunkurtii sana fidee furmaata uummata sanii ta'uun ofii keetii biizinasii itti hojjechuu jechuudha. Kallattii adda ta'e yaaduun isa kana. Inni kan biraa lammaffaa irratti haala itti fufaa ta'een gaafilee sirrii gaafachuudha. Ask right question. Gaafilee sirrii gaafachuun egaa fakkeenyaaf naannolee keenyatti wantoota uumamaa jiraniif furmaata kallattii nu deemsisuu danda'u, kallattii yaada keenya itti milkeessuu dandeenyu gaafilee sirrii gaafachuudha. Egaa gaafilee sirrii gaafachuun immoo kan danda'amu wantoota tokko kallattii sirrii ta'een yookaan yaada sirrii gaafa qabaannu, yaada sirrii kallattii sirriitti gaafa of dagaagsaa deemnu gaafilee sirrii gaafachuu akka dandeenyudha. Inni itti aanu sadaffaa irratti dandeettii keenya hubachuudha. Egaa maalan danda'a, dandeettii akkamiitan qabaa gaafa jennee of ilaalaa deemnu dandeettii keenya hubachuu, dandeettii keenya sana immoo dagaagsuun hin barbaachisa yoo ta'e, egaa dandeettiin nuti qabnu gahaa dhiisuu danda'a. Dagaagsuun hin barbaachisa yoo ta'e sirriitti dagaagsaa, sirriitti guddisaa gara kallattii yaadnee yookaan galma barbaanne sanitti imaluun kan nurraa eegamu ta'a jechuudha. Inni itti aanu afuraffaa irratti wanta qabnu hubachuu itti fayyadamudha. Dandeettii keenya hubachuu jenna. Egaa inni itti aanu garuu wanta qabnu hubachuun itti fayyadamu. Eega hubanne qofa akkasumatti fakkeenyaaf ani ogummaa qaba biizinasii guddaa hojjechuu yookaan biliyeenera guddaa ta'uudha yoo ta'e maal hojjedhee kallattii kamiiniyyuu daldalaa ta'uu ni danda'a, biizinasii biraa, warshaa biraa, qonna irratti ta'uu danda'a yookaan barumsa irratti kallattii qaxarameetuma waggaadhaan mindaa mootummaa cammaramtu eeggachuus hin ta'e adda ta'ee nama addaa ta'e kallattii inkamiisaa adda ta'e ittiin argatuun yaaduudhaan egaa dandeettii kana hubachuu kana raawwachuu nan danda'a jedhee erga hubate isa hubate immoo itti fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansinee immoo kaayyoowwan keenya ol fageessuudha. Egaa namoonni akkuma durarraa kaasnee haasa'aa turre namoonni waan xiqqaa yaadan galmi isaanii akkasuma waan xiqqaa ta'uuf kaayyoo keenya ol fageessinee yaaduun baay'ee isa barbaachisaadha. Kanaaf namni akkuma jalqaba irratti ijoollee lamaan kaasne isheen xiqqoon ishee hangafaa gaafa narsii yaaddu, isheen xiqqaa isheen daa'imaa gaddu doktora taatee gaafa taphattu tapha meeshaa jennee ijoollummaa keenyatti yaadannu akkasuma isaan lachuuyyuu kaayyoo isaanii kan galma ga'e argina. Egaa kanaaf isa guddaa yaaduun namoonni sirriitti jabeessanii ol fageessanii yaadan galma isaanii sana bira kan gahanidha jechuudha. Kanaaf waan guddaa yaaduuf akka addaatti waa ilaalu, akkuma wanta hin beekne akka addaatti ilaaltanii wanta sana baruuf garmalee carraaqxu kuni beekumsaaf karaa isiniif bana jechuudha. Kanaaf waan guddaa yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf inni lammaffaan haala itti fufaan gaafilee sirrii gaafadhaa inni jedhame akkuma wanta hin beekne gaafattanii fi qorattanii balballi waan guddaa yaaduu isiniif banama. Kanaaf macaafa amantaa islaamaa keessattis
waan hin beekne gaafadhaa. Akkasuma macaafa qulqulluu keessattis abboota keessan jala taa'aa baradhaa jedha. Egaa inni kun amantaaf yoo jedhamillee waan hin beekne kamiyyuu gaafattanii barachuun isa yaaddan kallattii galma keessan ittiin dhugoomsitan isiniif kan gargaaru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf wanta gara fuulduraatti hojjechuu dandeessan qoradhaa, itti xiyyeeffadhaa. Akkuma kana hojjechuu nan danda'a jettanii waan guddaa yaaduu jalqabdu. Namni wanta tokko hojjechuu nan danda'a jedhee wanta sirriitti sanatti xiyyeeffatee dandeettii haarawaa dagaagsa yookaan guddisa. Carraa argattanii fi wanta qabdanitti fayyadamuun dandeettii yaaduu keessan dagaagsa. Egaa wanta argamtan dagaagsa. Pirezidaantiin Ameerikaa kan ture akkana jedha, do what you can with what you have where you are. Bakka jirtutti waan qabduun wanta dandeessu hojjedhuun hin jedha pirezidaantiin Ameerikaa. Kaayyoo guddaa kaayyeeffadhaa. Warroonni kaayyoo isaanii guddaa ta'e yaadni isaanis guddaadha. Egaa warri yaadni isaanii guddaa ta'e galmi isaanis guddaa akka ta'e beekanii galma saniif hojjetan wanti galma sana bira isaan hambisu hin jiru. Egaa yaadni keenya har'aa kanaan guduunfama. YouTube kana like, subscribe gochuudhaan yaada keessan immoo kallattii komentiin nu qooduu hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Waan nu wajjin taataniif yeroo hundaa isin jaalanna. Maamila keessan yeroo hundaati yeroo gaarii.